maashaallah tabarakallah haaluma salphaa ta'een nyaata garaagaraa manuma keenya keessatti bifa isaa jijjiirree dalagachuu dandeenya akka nutti tolaatiin soorannu jechuudha. Egaa haaluma salphaa ta'een bifa garaagaraatiin haala babbareedaa ta'een bifa isaa jijjiirree manuma keenya keessatti haala salphaa ta'een egaa wajjanna hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura maashaallah tabarakallah hedduu takka namatti tola hedduu takka illee mi'aaya. Karaa kanaanis yaala isiniin jedha laayikii gochuuf hin dagatina. Egaa akkamitti akka hojjennu hagadhumatti yoo turtan kan hubattan ta'a. Walumaan gara hojiitti deemna. Turtiin keessan hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin turu isiniin jedha. Viidiyootti dabarra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isin jedha. Warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessan cinaa jirtanis hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin akka qabu isiniin jecha. Har'aan tana kunoo walitti dachaaniitiin jira hordoftoota kiyya hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Laayikii illee gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa osoo gara viidiyootti hin darbin dura warroonni as dhiyeenya kana maatii kiyya ta'uudhaan viidiyoo dalagu ilaalaa jirtan akkasumallee mootuu laayikii illee sheer illee godhaa jirtan dabalataan immoo yaada babbareedaa yaada nama cimsu yaada kaka'umsa namatti uumuu naa barreessaa jirtan hedduu takka galatooma ulfaadhaa isiniin jecha har'allee viidiyoo takka qabadee isin dhufeetiin jira. Egaa maal qabattee dhufte yoo jettan bakka hin taa'u kunuu isiniif hima jechuudha hordoftoota kiyya. Isin immoo haganuma ilaaluu hubachuu dandeettanii walumaan kan hojjennu ta'a. Egaa warroonni hanga ammaa maatii simboon ta'in dhugaa dubbachuuf waa hedduutu isin darbe. Garuu ammallee hin dhaqqabdanii mallattoo diimtuu subscribe jettu san gattuudhaan akkasumallee yoo isa gattuutanii kaatan booda mallattoo barreeffama isinii bahu keessaa oolta jechuudha kaa'attanii. Saniin booda viidiyoo kiyya hordofuu dandeettanii dabareen qabu jechuudha keessantanii yuutuubiin kun kiyya malee maqaa kiyya malee keessan jechuudha waa'ee duraa baratan jedheeti yaada. Kanaaf oolta jechuudha kaa'attanii egas booda mana keessa deddeemuudhaan hanga dhumaatti deemtanii ilaaluu dandeettan jechuudha. Wantani madalagaa ture ilaaluu dandeettan isin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatina. Isin jechuun barbaada warroonni hagammaan hordofaa jirtan immoo galatooma ulfaadha isiniin jedha. Egaa garuma viidiyootti deemna turtii gaarii qabaadha isin jecha. Viidiyoo kana mul'atanii yoo keessan laayik sheer hin dagatina akkasumas yaada keessan barreessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa walumaa gara viidiyootti deemna osoo gara viidiyoon deemin viidiyoo kaleessa gadhiise irratti viidiyoo fuulaa gadhiisinii dhiiseetiin jira. Hundi keessanuu akka fayyadamtan isiniin jedha. Viidiyoo torbee guyyaa 4 dura gadhiisisanillee hedduu takka isin fayyada waan ta'eef ilaalaatiin fayyadama. Warroonni as dhiyeenya kana yookaan immoo viidiyoo isa hin argin ilaalaatiin irraa fayyadama isiniin jedha. Hedduu takka isin fayyada hedduu takka shamarran keenya jechuudha. Kanaaf isaan ka fuulaa hojjedhee kaleessallee kadheen gaddallee maadiyaatii warroonni nu rakkise jettan jechuudha. Osoo addaan hin kutin haga inni isinirraa badutti obsaan fayyadama. Kireemii ni bitanii yeroo baay'ee kanillee ni yaadta. Maaliif wanni fuularra bahu kun hedduu takka waan nama jibbisiisuu jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaadeeti obsaan guyyaa takka lama sadii fayyadamtanii dhiisoo osoo hin ta'in haga maadiyaatiin sun isinirraa badee fuulli keessan qulqulluu isinii ta'utti dhiisina fayyadama jechuudha. Waan gisa tokko qopheeffatan yoo isin jalaa dhumeeyyuu itti dabaltanii yoo qopheeffatan waan nama gaabbisiisuu miti yookaan waan nama miidhuu miti jechuudha. Maaliif isin fayyada yookaan immoo fuula isin jibbisiisan gara fuula keessanitti deebi'attanii asumaaf bishaan gahaa dhugaa dabalataan immoo waan san sirriitti fayyadama hojiirra oolcha isiniin jedha. Egaa gara viidiyootti deema isinuma yaadachiisuuf viidiyoo kana keessatti haasa'utti jira malee jechuudha. Kanaafuu garuma viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa turtii gaarii qabaadhaa walumaan hojjannaa karaa hojiitti adeemu. Egaa hordoftoota jalqaba irratti daqiiqaan isinitti akka dheeranneef ariifachiisee waan hundaa asitti qopheeffadhee dhiqee ka dhiqamu ka kunca'u hunda isaatti qopheesseetu jira. Akkuma tan abdiin qaba jechuudha akka isin innifanneef anillee yeroo dhiquu waan hin qabneef qopheesseetumaan viidiyoo eegalla jechuudha. Moonni biraa hin jiru ofumaa quncisee shunkurtiillee akka isin argaa akkana isinitti toluuf sila ciree jammaruu danda'a ture. Ammaan tana garuu akkanatti shunkurtii firee lama qofa akkana ciradhee kaan ruuzaa barbaadaa akka daariitti taasise kana. Egaa ruuzaa fi dinnichaa yookaan moosee bifa kamiin akka hojjetu deemuudha akka isinitti tolu abdiin qaba. Wanni tun hedduu akkanatti tolti mafaqan baay'istee bareechistee faqafatte kaarotii ofii dhiqoodha. Kaarotillee akkanatti hidda sadii faqafaqee addaan qoodha jechuudha. Ittoo diimaa gizee hojjedhu gizee maraa kaarotiitti godha hedduu akka bareedaa ni mi'eessa. Akkasumallee suugoleen akka barakatu taasisa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa qullubbii adillee haganatti akka
ni godhadha. Yeroo kamuu gizee waa dalagu wanta cicciramu kana yeroo takka cicciree hojii eegaluu jaaladha yeroo kamuu jechuudha. Itti aansee timaatima hidda lama irraa quuncisee ciccireetiin jira. Akka hubattan abdiin qaba kun waan na barbaachisu hunda isaatu si qopheeffadhe distii lama kunoo ni qaba. Egaa shunkurtii kiyya garagaratti karuuzaatillee kadiimallee addaan baasee jira akkuma argaa jirtan kana amma kara hojiitti deemne jechuudha. Bishaan irra kaa'adhee ture haga biradistii haga shunkurtii jiradhe kanneen bishaan kiyya naa danfee jira. Gisee waa daddalagu bishaan ho'aa itti fayyadamuu qabna jechuudha. Bishaan qorraa mataan itti naquun qabnu waan dalagnu sanii zeetii duwwaa eegarra kaa'een booda kunoo biradistii duwwaa jechuu kiyya dhiifama zeetii itti godhe daqiiqaa waan ariifachiiseef haasofni kiyyaa fi asitti wanti hojjedhu akka walgituuf jecha ariifataatiin hin haasaya bakka dongorri jirutti dhiifamu isiniin jedhaa itti aansee zeetii danfisanitti shunkurtii diimaa qopheessan kaarootii wajjin yeroo takka itti galche jechuudha. Dhiifama qofaan naqamee jira dhugaa ta'uu danda'a. Egas booda waliin dhaanaa dhiqoo faagadatti achi deemtu kanaa'e waliin dhoofna asitti illee zeetii kenna godhannaa karuuzaa kanatti zeetii baay'isuu maalii fi diimaan ni qaba waan ta'eef jechuudha. Eegni danfeen booda kunoo ka isaa fadda'u qopheessillee shunkurtii dimaash olakka jaansee kaarootillee kana saniin booda timaatimaa fi qullubbii kadiimaatii kana waliin jiru jechuudha. Ruuzaan itti godhuuf kan qabnu hin jiru. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kaarootii iyyuu ijoollee waan feetiif itti godhee yoo barbaadan adillee godhatuu dandeessanii. Egaas booda kadiimaa keenyaa waliin dhoofna haga inni gadi bu'ee bilchaatutti wanni ittiin goonu argaa jirtan kana barbaree akka inni sirriitti bilchaatu gadi bilchaateen booda jechuudha. Itti qadaadannaa warroon asumaan immoo distiin siin gubuumaa harkaan qabate yeroo baay'ee akkasumaan jettanii wallaa iddoo akkanaaf galatamumaa isiniin jedha na yaaduu keessanii amma irdiitti godhadha karuuzaa kanatti jechuudha. Irdii akkanatti gatti godheen booda egaa waliin geennee xiqqoo inni ture bishaan danfaasan itti naqadha jechuudha. Haaluma salphaa ta'een haga shunkurtii cirisan bishaan danfee ture. Kanaaf maal jechuu barbaade warroonni biradistii harkaan hin qabatini viidiyoo biddeenaa san jalatti illee eeggadhu naa jettan hedduu akka galatamumaa wallaa nan baranne ibdisti illee nan gubdu maaliif akka ta'een beekan harkumaan fayyadamaa wayinuu qabadha boo jedhinaan dhufu garuu amma isin baay'ee waan akkasumaan jettaniif isinumaaf jecha waa hin qabatu eegaleera jechuudha. እና አለሙ ተካር ከነጉ ወኔ እንጀኩ ዱራን ማዘሪን ትየው አከሰት ወልፉዝ ደፍቴ ወጀላ ጅግፋ ስለሲን ጉቡ ጀዳን ይበተኒ አማ ይስና ከስና እንጀተን ሳያዳዳ አከስ የድታ ከገለተው ማይሲን እንጀዳት ያንሴ ሩዝ ህየት ብሻን ተፋሰነት ነቀዳ ወመሰን ደፈደፋ ወንተ ይቱ ኤጋስ ቦደ ከነግ ላላ ደም ጀቹዳ ኤጋ ኩል ሰረት ከዲ ብቻለ ሽንኩርቲ ካሮት ምን ብቻቴን ቦዳ በርበሬ ከነጥ ከልፈና ጀቹዳ አጋማ ጋሩ ድንብቻኔ ክሮ በርበሬ hagana foota akkatti godheetin jira. Egas booda barbaree keenya itti godhannaa barbaree hagana ga'uuta akkasiin sanii yeroo kamuu gizee godhu saniin itti godhaa dhiqqoo waan taateef egaa sagalee kana amma irratti hidhaa jira jechuudha namni yoo daawwatanii namni jedhe bishaan xumarraa maraqina akkatti gadi jedhuuf malee ittiin qicnu sirriitti sukkumna bilcheessuu qabna jechuudha. Suugoo yookaan nama guba jechuudha. Waxiin isin hojjettanis yookaan ittoon bifa hin qabu qulleetiin isaa jalqabumarraa sirriitti sukkumdanii wanni hin jedhin hin bareeda jechuudha dhumarra. Kanaaf akkanatti sirriitti waliin geennaa daqiiqaa ariifachiisuuf jecha wanni jedhe malee yeroo fudhattanii akkanatti jechuudha barbaree naga bilchaatu barbaree gatti galchanii booda daqiiqaa 15 takka wanni jechuun barbaachisaadha. Asitti immoo ruuza kiyya dhiqadhee lafa kaayee ture amma itti godhadha akka zayitiin natti hin facaanne suuta akkanatti itti godha. Egaa ruuznillee haaluma bareedaa ta'een ammaan tan nuuf bilchaata istoofii kun iddoo alii qaba. Egaa akkuma argitan kana jechuudha hordoftoota kiyya hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura laayikii sheer gochuu hin dagatina isiniin jedha. Viidiyoo kiyya warroonnis dheenne kana dhuftan immoo keessa sesseena laalaa soo gidditti godhe itti aansee qimamii ruuzaa waan hin qabneef qarafaa fi qimamii ruuzaati kaammatti godhe kunillee garuu qimamii ruuzaa ka of dandeessan mana waan hin qabneef amma yookaan kaamuunii ka jedhan sanii kama qabutti godheera jechuudha. Dirqamaa miti egas qaaraa akkana keessa buusuu jaalladha fooliin isaa iddoo bareedaadha. Ijoolleef illee waan rakkoo hin qabneef akkanatti eegas booda diimaa keenyatti eega barbareen daqiiqaa 15 takka hojii sukkuumeen booda timaatima itti godha jechuudha. Timaatima qullubbiillee bakkuma takkatti godhee viidiyoo waan ariifachiiseef dafee walitti naqu isin yoo galuu baate jechuudha. Haasawa kiyyarraa ni hubattan jedhee yaada barbaree gizee maraa gizee gootan
gizee shunkurtiif zayitiin bilchaatee ka'ee barbareetti gootan daqiiqaa 15 hanga 20 sirri sukkuuma osoo timaatima ittiin galchin jechuudha. Timaatima itti galchitan barbareen sun akka dafee bilchaanne yookaan gubaan isaa sun akka keessaan banne godha jechuudha. Timaatimni uumamaan bishaan waan of keessaa qabuu fi egaas booda timaatima keenya itti galchinee ni mummure waan ta'eef ani faqafannee beekaatumaan suugoo ni bareechisa akkas ta'uun isaa. Kanaaf haga suugoo kanaan ol fudhatee inni dirri isaa gadi laafutti kan jabaatu sun waliin geenya jechuudha. Akkanumatti bishaan xiqqoo aduma marraa irratti qicata xabxabiiwwan sirriitti bilcheessina jechuudha. Suugoo kana hubadhaa isin asitti daqiiqaa 15 daqiiqaa 10tti namni kan hojjetee viidiyoo fixuuf daqiiqaa kana keessatti geessan jechuudha. Egaa bilchaateen booda dinnichaa kiyya irraa dhiqee saafaan guddaa waan ta'eef saanii tana qicataa itti naqee yeroo lamatti kuma argitan kana saniin booda sirriitti sukkuumuu qabna. As biratti illee beekaa gammaa bishaan ittiin qinjee kaaxumarra buusne malee. Kanaaf amma sirriitti wal fudhachiisuu qabna jechuudha. Bakka kanatti suugoo fi dinnichaan akka sirriitti wal fudhatu bishaan takka yoo irra buusuu hin qabnu akkanatti ofii isaatii akka wal fudhatu dhiifama sagalee jechuudha. Bishaan haxuma marra qabuusu jechuudha. Beektanii kaagammaa ittiin qinjee eegas booda ammallee daqiiqaa 15 takka yookaan daqiiqaa 10 takka haala dinnichaati garuu keessaalee dinnichaan tokko daqiiqaa 5tti illee kan bilchaatu jira. Ruuziin keenya akkanatti xafaf jedhaa jira garuu ammallee jalaa waa qabaa bishaan hin fixanne mulumallee goggosuun barbaadu laala bishaan qabaa isallee diqqoo ni tursiisa akkanumatti isa kana mootu waliin jechuudha. Argitanii bishaan osoo ittiin qiceen ofii isaatii laala akkana jira. Ammallee sirriitti hagin ol fudhatutti ni sukkuumtanii garuu murteessaan dinnichaa keessan jechuudha. Haala dinnichaa isaatiin laalaa kunoo amma itti qice jechuudha. Yeroo daqiiqaa dheeraa eegee sukkuumeen booda bishaan kiyya kunoo amma hagana ga'utti qice soogdallee amma itti qicadha. Maaliif haga tokko bilchaateera waan ta'eef jechuudha. Suugoo wajjin ammaan tana ruuza kiyyallee ilaalee yoo inni ga'e jal'aamsa niqqoo ni hafa. Garuu xuuxatee jira hagi ni goggosuun eeganii jala dhaamseera kunoo akkuma argaa jirtan kana hedduutu akka mi'aayaa haala kanaan godhaa yeroo takka kunoo kana fakkaata diimalleeni yoo inni gara bilchaatuutti siqee qimamii ittoo diimaa itti godhanna jechuudha. Yoo daqiiqaa 5 akkana nu waafu amma garuu xiqqoo ni hafa. Kunoo deebiitiin dhufeetiin jira hordoftoota kiyyaa haala bareedaa ta'een bilchaatutti jira maashaallah. Distiin akkana yoo irratti ol faffaca'u namatti hin tolu akkanatti dabsinee ilaalla dibboo ni hafa jechuudha. Kanaaf ammas daqiiqaa 5 takka tursiisnee deebina walumaan dura. Egaa kunoo hordoftoota kiyyaa amma gara bilchaatutti siqeetiin jira maashaallah. Akkuma argaa jirtan kana kunoo ammaan tana wal fudhatee halluun isaallee bareeda ta'ee bareeda bilchaatutti jira. Amma diqqoo si ilaalle kunoo qimamii itti godhee jira bilchaatutti jira waan ta'eef daqiiqaa 5 takka tursiisee jala dhaamsa jechuudha. Mulumallee yoo bilchaate sirriitti caccabe dinnichaan namatti hin tolu jiddu galeessumatti osoo inni boca isaa gadi hin dhiisin jala dhaamsuu qabna jechuudha. Istoofii keenya waan irratti hojjennu sani garuu laalaati jechuudha. Dinnichaan garaagarummaa waan qabuuf amma bishaan haxumarraatti qicee bakka faayisa dhumaatii waliin ga'e itti qadaada daqiiqaa 5 booda jala dhaamsa jechuudha. Akkuma argaatan kana cabsee isinitti agarsiisaa kunoo bilchaatee jira. Kanaaf amma jala dhaamsinaa jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo laala argitaniif bilchaateera jechuudha. Haala bareedaa ta'een kana yoo barbaadan ruuza akka suugootitti ruuza wajjin fayyadamuu dandeettanii yoo barbaadan biddeena wajjin hedduu takka mi'aayaa garuu jechuudha. Haala kanaan goonee irbaata keenya dalagannee jirra. Ruuzni keenyallee kunoo jala dhaamsee jira. Isa kanas amma jala dhaamsuu isheedha. Akkuma argaa jirtan kana. Egaa hordoftoota kunoo jala dhaamseetiin jira. Amma gara dhumaatti sindhee jira maashaallah tabaarakallaa kunoo kana fakkaata erga jala dhaameen booda istoofiin kun dafee hin qabbaneessu garuu akkuma banaa jirutti wacaa jira jechuudha. Istoofiin dafee hin dhaamu jechuudha. Midijaan isaa sun shaklaa waan ta'eef garuu haala kanaan nu ga'ee jira hedduu takka bareeda. Ruuznillee kunoo kana fakkaata maashaallah. Ruuziin baay'ee takka namatti tola. Ruuziin biyya keenya keessatti gosni hunduu ni jira gatii isaatti garagara malee kaalaallee kan biyya keessallee ayina hedduu jira jechuudha. Bareeda hedduu takka kuni. Egaa kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyya akka isinitti tolee abdiin qaba kunoo ittoo keessan gizee ga'uu isaa beektan zayitii akkanatti ufa jechuudha. Zayitii of keessatti hin qabatu yoo bilchaate maaliif yoo bilchaate ofirraa
adda baasa jechuudha. Kun haala kanaan ga'uu isaallee beekna. Amma kun maashaallah tabaarakallaa har'aan tanan haala kanaan dhiyeesse maashaallah baay'ee takka namatti tola. Yeroo takka takka akkana gootanii fayyadamuu dandeettanii yoo barbaaddan biddeena wajjin. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kanan gammaa kana fakkaataa akkasinitti tolullee abdiin qaba. Inshaallah viidiyoo biraatiin yeroo dhiyootti walitti deebina hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaana qabaadhaa horaa bulaa isiniin jedha hedduu takka isin jaaladha isin kabaja. Egaa fayyaana ta'a isiniin jecha warroonni haaraa dhuftan aanaa dhufu baga nagaan dhuftanii viidiyoo kiyya ilaaluu keessaniif yaada keessan barreessuu keessaniif hedduu takka isin galateeffadha isiniin jecha warri mootuu osoo sabiskiraayibiin goone ilaalaa jirtan hundi isinirraa hir'atu hin jiru sabiskiraayib godha isiniin jedha turtii gaarii qabaadhaa nagaan na tura.